raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Sagantaa isin maal jettu? Har'aatiin waa'ee tokkummaa Oromoo irratti yaada isin nuuf qooddan qindeessinee isiniif dhiyeessina. Tokkummaan Oromoo jennu maali? Maaliin mul'ata? Tokkummaan hin jiru yoo jennu maal jechuu keenya? Uummanni marti akka tokkotti yaaduu danda'a? Farri tokkummaa maali? Yookaan eenyu? Qabsoon bilisummaa Oromoo gaafa eegalee kaasee hanga yoonaatti tokkummaaf ni faarfama, ni sirbama, dhaamsi ni darba. Sadarkaa hawwame sanarraa gahameera. Yoo hin gahamin maaltu Oromoo argate? Yookaan milkaa'ina dhorkee isinitti fakkaata? Kanaaf maaltu ta'uu qaba jettu? Yaadawwan dhaggeeffattoonnii fi hirmaattonni raadiyoonii Dirree Shaggar nuuf qooddan waliin haa caqasnu. Turtiin keessan haga xumura sagantichaatti nu waliin haa ta'u. Tokkummaa Oromoo kan jennu waliigaltee wanta dhabne irratti waan kam irratti waan Oromiyaa xiqqeessuuf, faamilee Oromiyaa buusuuf, nageenya Oromiyaa booressuuf, qabeenya Oromiyaa qisaasessuuf ta'u tokko godinaalee Oromiyaa keessaayyuu waggaa raawwate. Gaafa godinaaleen hunduu gungumee dubbate waan kana balaaleffatu kuni tokkummaa jedhama. Gaafa rakkoon xixiqqoon uumaman godina tokko keessatti uumaman godinni biroo callisuu fi yookaan badii godinni tokko hojjete godinni biroo namni ilaallatu jedhanii ilaaluu osoo hin taane hir'uu godina tokko keessatti mul'ate godinaalee Oromiyaa keessa gaafa godinni hunduu balaaleffatanii waan uumame tokko immoo cimsanii leellisan akkasitti kan mul'achuu danda'u tokkummaan. Garaagarummaa yaadaatiif ilaalchaa malee waan ta'ame gaarii ta'ame jajatanii gaafa immoo badii ta'ame balaaleffannaadhaan garaagarummaatti wal jajjabeessuuf cichoominaan irratti jabaatanii hirmaatan yookaan waliin ta'an inni kun mul'ata tokkummaa mul'isaa jechuudha. Siyaasa biyyattii ilaalchisee, haala dinagdee biyyattii ilaalchisee, haala ola bulmaata Oromoo ilaalchisee wanti jiru yoo gaafa badii tokko godina Arsii keessa tokko namni tokko dogoggoreera ta'e guutummaan Arsii akka goota hin qabne, hayyuu hin qabne, beekaa hin qabneetitti hin fudhatamee arrabsamaa oola. Arsiin hin xiqqaata yoo ta'e yoo akka tuulamaatittis waa tokko balleessee fakkeessadha akkas jennee gandaa fi kutaa balbala amantiidhaan wal arrabsaa oollu wal jibbinu wal balaaleffannu kuni tokkummaan akka hin jirre agarsiisa jechuudha. Sabni kun waan waliin dhabe, waan waliin beela'e, waan waliin hawaa jiru kana yoo jabaate too walii galteen ittiin deemne yoo tokko immoo ijaaru tokko hin diiga yoo ta'e kuni tokkummaan hin jiru jechuudha. Tokkummaan uumamuufis uummanni marti akka tokkotti yaaduu hin qaba. Inni guddaan garaagarummaa yaadaa jiru keessummeessuudha. Yoo wal jajjabeessine tokkummaan ni jiraata. Malee uummanni hundi akka tokkotti yaaduu hin danda'u. Wanti walii nu galchu akka tokkotti yaadnu nu taasise yoo haqa dhuguma wanti dhabnee sun nu dhukkubsa ta'e akka tokkotti yaaduu miti yaada tokko yaade tumsinee gaafa wajjin dhaabbannu akkasitti ni ta'a. Farra tokkummaa inni guddichii fi dagaagee har'ayyuu Oromiyaa gaagaa jiru gandummaadha. Keenyaaf amma gaafa ilma Oromoo keessaa tokko kufu irratti ililchuun hin barbaachisu. Gaafa asii taa'ee Booranni dhumataa jiru yoo tuulamni hin dubbanne Booranni qofti kophaatti gaddee gaafa Oromoo tuulamarra ga'u Booranni gammadu wanni akkasii sun farra tokkummaati. Balaaleffatamuu kan qabuu fi dhaloonni irratti hojjechuu qabu farra tokkummaa Oromoo ta'edha.
Mooraan qabsoo uummata keenyaa amna dheeraa irraa kaasee waggoota dheeraaf kan lakkoofsiifte hanqina guddaa humnoonni qabsoo uummata keenyaa waliin hojjechuu dadhabuu keessummeessaa turte har'as samma keessummeessaa jirti. Dhimmi Oromoo fi Oromiyaa kan hunda keenyaati. Dhimma waloo kana kan qaamota muraasaa qofa fakkeessuuf yaaluun sirrii miti. Hundumtuu waan danda'uun hirmaachuun dirqama qabaa jechuudha. Sunis dirqama maalii? Dirqama Oromummaati. Kanaaf waan ummataaf biyya keenyaaf tola keessatti hiree ilmaan Oromoo hunda hirmaachiftu banaa waliif taasisu rakkoo ummata keenyaatiif furmaata waaraa fiduu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaa beeknee kana gochuu qabnaa jechuudha. Yoo akkas goone tokkummaan jecha bira dabartee gocha taati jechuudha. Kanaaf tokkummaan jecha afaanii osoo hin taane gocha lafarratti jirtutu tokkummaa san dhugoomsaa jechuudha. Ormi hulaa nuti bannu humnoonni qabsoo uummata keenyaatiin banaman keessaan luuxee seenee kaayyoo isaa milkeeffachaa ture milkeeffachuufis jira jechuudha. Kanaaf har'allee luuxee seentota baay'eetu balbala tana irra dhaabbachaa jira. Yoo dandeenya balbala tana itti dhiphisuu yookaan guutummaan guututti immoo itti cufuu nu barbaachisaa jechuudha. Roorrisaas kan nurraa buusuu danda'u tokkummaa Oromummaa yoo waliin qabaanneedha jechuudha. Kanaaf tokkummaan keenya akkuma kaleessa agarre taankii keenyaa jechuudha. Ittiin loluu dandeenya, ittiin namaafis toluu dandeenya. Furtuun waa maraatu kan rakkoo keenya kamuu tokkummaa Oromummaa keessa jirti jechuudha. Kanaafidha bara dheeraa irraa kaasee artistoonni keenya tokkummaa jecha kan sirbaa ba'aniif Nuhoo Goobanaatii hanga Haacaaluutti Alee Birraatii hanga Daadhii Galaanfaatti kan tokkummaa nuuf sirbaniif waan weellisaniif irra deddeebi'anii nutti himanii fi bu'aa tokkummaan Oromoo qabu kana keetu olaanaadha jechuudha. Qabsaa'onni Oromoo Elemoo Qilxuufaa, Koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aa tokkummanuu ta'aa jedhaatii kan isaan darban jechuudha. Nadhii Gammadaa fa'aati Oromoon tokkoome jechuun Oromoon bilisoome jechuu. Oromoon bilisoome jechuun Oromoon tokkoome jechuu jechaa akka turaniif bu'aa tokkummaan Oromummaa yookaan Oromoon tokko ta'uu argamu guddaa ta'uu fi qaalii ta'uu waan beekaniif. Waan rakkasaa miti waan qaalii kanaaf gatii guddaa kennuufii qabna. Waan tokkummaa uummata Oromoo sharafa gochuu dhiisuuf irraa fagaachuu nu barbaachisaa jechuudha. Ilmaan Oromoo waan kamuu ol Oromummaa fi Oromiyaa waliin qabna. Dhugumaan Oromoon tokko yoo jenne Oromummaa keenya walitti hidhamuu keenyaan tokko ta'uu keenya yeroo mara yaadachuu ofitti himuu walitti himuu barbaachisaa jechuudha. Wanti namni keenya beekuu qabu tokkummaa keessa tokkummaa qabu osoo hin taane garaagarummaaniis akka jirtu. Akkasuma garaagarummaa keessas garaagarummaa qofa osoo hin taane tokkummaanis akka garaagarummaa keessa jirtu beekuu qaba. Mooraa qabsoo Oromootti fa'aa fudhannee yoo ilaallu dantaa isaan jidduu alagaan qabashoota gar jidduu garaagarummaan guddaan tokko irra deddeebiin yeroo keessummeessinu agarra. Kunis maali? Habashoonni hedduun dantaa qe'ee isaanii irratti yookaan immoo dantaa isaan jidduu irratti gargar ta'uu malu. Dantaa nu jidduu argatan irratti garuu hedduun isaanii tokko jechuudha. Qe'een keenya immoo faallaa kanaati. Yeroo baay'ee qe'ee keenyatti kan mul'atu dantaa nuuf nu jidduu yookaan immoo dantaa qe'ee keenyaa irrattis ta'ee dantaa nuuf alagoota jidduu irrattis gargar ta'utu baay'ata jechuudha. Hedduun nama keenya alaa fi manattis bokoo garaagarummaa bukeessaa oolaa bulaa jechuudha. Yoo Oromoof Oromiyaaf dursina taane yoo dhuguma tokkummaa Oromoof Oromiyaatiif yaadna taane eessayyuu nu jalaan dhaqan. Kaayyoo fakkeeka qabsoo uummata Oromoo bal'aa waliin qabnutu ilaalamuu qaba jechuudha. Herreegni tokkummaa keessa garaagarummaan jiraachuu fi garaagarummaa keessa tokkummaan jiraachuu qe'ee habashootaa qofa keessatti osoo hin taane keessumattuu waqtii murteessaa kanatti qe'ee keenyattis herreegni tun hojiirra ooluu danda'u qabdi. Bakka uummanni Oromoo guyyaa guyyaan ajjeefamaa jiruu fi Oromiyaan dachee dhiigaa taatee jirtutti waan tokkummaa uummata keenyaa fi tokkummaa humnoota qabsoo uummata keenyaa sharafaa kanneen dubbatanii fi hojjetan hundi isaaniitu farra tokkummaa Oromooti jechuudha. Oromoon mataa walitti baachuu fi maqaa walitti baasuun dhaaba Oromoofis saba Oromoo bal'aas waan fayyadu tokkos hin qabu. Fayyadees hin beeku. Kanaaf waan saba keenyaan fayyadne gochuu dhiisuudha. Diinota keenya fuulduratti tokko taanee mul'achuu gaafas humna horanna gaafas mo'achuu dandeenya. Kanaaf hojimaneewwan diinonni nuuf laatan irratti yeroo fi humna keenya fixaa ooluun hin barbaachisu. Kanaaf tokkummaa keenya itituu qaba. Tokkummaan itite ammoo sirna nama nyaataa gabroonfataa bara baraan walitti nu kennan kan impaayera Itoophiyaa kana nurraa buusuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Tokkummaan kun walooma wal quba qabaachuudha, wal jala yaa'uudha, waliin dhukkubsachuudha, waliin fayyuudha, wagguu tokko dhukkubsate tokko deemee ilaaluudha, tokko yaaluudha, tokko rakkatu immoo tokko dirmachuufidha, tokko hirpuudha. Kanatu tokkummaa ta'a. Ilaali Oromoon kun bal'aadha, guddaadha. Gaanfa Afrikaatti uummata guddichadha. Biyya kana qofatti miti. Uummanni kun immoo qubsuma adda addaa qaba. Akkuma baay'ina isaa kana agartee qabeenya adda addaa qaba.
aadaa gosa garaagaraatiin olee bulu qaba. Afaan Oromoo afaan tokkicha haa dubbatu malee looga adda addaa bakki itti haasa'uun jira. Bal'ina lafaa fi fageenya baay'ina uummatarraa kan ka'e kun akka qabeenya uummatichaatti lakkaa'amaa. Addunyaa kanarratti afaan Ingiliffaa kan inni afaan addunyaa ta'ee fi baay'ina jechootaatiin badhaadhaa ta'uusaati. Kanaaf wanti Oromoon qabu kun hundi Oromoodhaaf qabeenya jechaadha. Oromoo siqqoo mandootiif qabeenyi Maccaatuu Lamaa qabeenyi Sabboo Goonaa kan Ituuf Humbaana qabeenya isaatii. Akkasuma kanatti wanti hundi kun kan isaati jechaadha. Oromoon kun iddi tokko uummatatu al tokko waan wal fakkaataa yaada wal fakkaataa godha. Osoo hin taane obbolaanumti gara haadha takkarraa bahan iyyuu lakkuun iyyuu akka tokkotti yaaduu hin danda'an, akka tokkotti deemuu hin danda'ani. Haa ta'uti immoo galma tokko qabaachuu danda'u. Mana abbaa isaanii mana haadha isaanii ijaaruu danda'u wajjin wal dubbatanii sanaaf waan danda'an gumaachanii inni tokko innaa ijaaru inni tokko hin diigu. Agartee Oromoon iddoo tokko hubamee Oromoon iddoo tokko dhiibamee rakkatee maasaatiin yakkamee dhiibbaan irra ga'u Oromoon iddoo biraa yoo irraa callise argitee yoo rakkina keetti dirmachuu baate yoo gammachuun isa tokko gammachuu isa kan biraa ta'uu baate dhimmoota adda addaatiin sababoota adda addaa ajandaa barbaade addaa wal qircee maqaa wal balleessuudhaaf wal ajjeesuudhaaf wal fixuudhaaf wal biraan dhaabbatu waliif hin dirmatu dhukkubni isa tokko kan isa tokkoon ta'u yoo ta'e tokkummaatti bu'ameeraa tokkummaa yaaddoo keessa galee jechuu dandeenya yoo galma tokko dhabne jechaadha. Farri tokkummaan guddaan ofittummaadha. Sadarkaa dhuunfaa irraa kaasuu dandeessa. Ofittummaan jiraachuu danda'a. Galee waan nan jedhu malee waan nan fedhu malee karaa nan deemu malee dhimmoonni jedhan ka'uu danda'ani. Yeroo afaan jabana kanaatiin gandummaa maarree jechuu danda'ani. Sana darbee immoo fedhiima dhuunfaa kanaan machaa'anii walirratti hojjechuun sagantaa ofii lafa kaanii sagantaa alagaa baatanii deemuun farra tokkummaa ta'a. Uummanni keenya farreen tokkummaa kanarraa of eeggachuu danda'u qaba. Tokkummaa Oromoo jechuun waldhageettii Oromoo waliigaltee Oromoo jechuudha. Tokkummaan kan inni mul'atu tokkummaan jira kan jedhamu akka uummata Oromootti uummanni kun yoo waldhagee ta'e yoo yaada tokko qabaate yoo ilaalchisaa ilaalcha wal fakkaataa ta'e waan Oromoo hunda tokko gochuu danda'u irratti Oromoon yoo waliigaluu danda'e Oromoon tokkummaa qaba jennee yaaduu dandeenya. Tokkummaan hin jiru yeroo jennu ilaafilaaleen hin jiru jechuudha. Waldhageettiin hin jiru inni xiqqaan isa guddaan dhaga'u inni guddaan immoo isa xiqqaa hin hubatu jechuudha. Wal ilaalanii akkamitti deemuu qabnaa eenyutu karaa keenya dursuu qabaa eenyu dhaggeeffannaa inni jedhu hin jiru jechuudha. Kana yoo jennu garuu namni hunduu yaada tokko ilaalcha tokko qabaa jechuu miti. Waan irratti waliigaluu danda'u waan irratti tokko ta'ee ka'uu danda'u irratti yoo tokko ta'ee socho'ee uummanni kun tokkoomee jenna malee namni hunduu yaada wal fakkaataa qabaachuu qabaa ilaalcha siyaasaa wal fakkaataa amantii wal fakkaataa qabaachuu qabaa isa jedhu miti. Agarsiistuun Oromoo gidduu akka tokkummaan hin jirre wanti mul'isu uummanni Oromoo keessattuu dhaloonni baratee jedhamu kunii fi miidiyaa hawaasaa fayyadamaa oolu guyyuma guyyaadhaan ajandaa walii uumaa oola. Silaa yeroo kana yeroo itti tokko ta'ee Oromoon dhumaa jira wanti tokko nu gochuu danda'u amma ajjechaa Oromooti. Waan uummata Oromoo balleessuudhaaf xiyyeeffatamee ka'e kana aadaa isaa irratti eenyummaa isaa irratti wantoota xiyyeeffatamee ka'e kanatu tokko nu gochuu qabaayu. Kanarratti yaada tokkoomee qabaachuu qabna. Ilaafilameedhaan wal dhaggeeffannee socho'uu qabna. Oromoon inni tokkoon du'a inni tokkummaa sooshaal miidiyaa irraa ajandaa uumaa oola. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Namoonni du'a uummata Oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti gadi ba'anii hin dubbanne. Oromoodhaaf garuu guyyaa guyyaadhaan ajandaa uumaa oolu. Waan mataan Oromoo irratti dhukkubsatu guyyaa guyyaan uumaa oolu. Which is very wrong. Farri tokkummaa keenyaa diina keenya. Diinni keenya inkirdaada nu keessa facaase. Aramaa nu keessa facaase. Aramaan Oromoodhaa warra yaada ajandaa diinaa baatanii deeman. Diinni keenya eenyusa jedhuuf immoo warroota kaleessaa kaasee seenaanis kan kaa'u warra uummata Oromoo hin jaallan. Dabalatee immoo mootummaa biyyaa bulchaa jiru. Kan Oromoo ajjeesaa jiru marrisaa gaarummaa Oromoon jaalanne hundisaa diina Oromooti. Kun immoo eenyurraa jalqabaa tokko warra ajandaa diinaa baatanii hawaasa keenya keessatti sababii Oromoo ta'eef miti. Sababii lafa Oromoo irratti dhalatee waan dacheen Oromoo baastee nyaatee guddateef miti. Namni ajandaa diinaa baatee deemu diina Oromooti. Wallaggattaa dhalatu, Harargeettaa dhalatu, Booranattaa dhalatu, abbaansaa caalaa haa ta'u, tolchaa haa ta'u, akaakayyuusaa, tuulama haa ta'u, maccaa haa ta'u, namni ajandaa diinaa baatee deemu hundisaa diina Oromooti. Tokko lamaan qabu namni kun immoo lakkaa'ameennu. Aktiivizimiidhaan biyya keessaa hanga biyya alaatti iddoo adda addaatti leenji'anii mootummaan akka ajandaa uumaniif warri isaan babbaasee jiru. Warri kun diina Oromooti. Diinni Oromoo asii ka'a. Isaan irraa jalqabee mootummaa humna waraanaa hidhachiisee uummata Oromoo ajjeesisaa jiru. Sirna nafxanyummaa lafa qabatee jiru. Nafxanyaa, habashummaa isaan kun hunduu diina Oromooti. Akkamittiin inkirdaada kana of keessaa buqqisnaadhaan ni jalqaba. Tokkummaan uummata Oromoo akka dhufuuf duraan dursinee inkirdaada mana keenya keessatti biqile nu gidduutti biqile of keessaa buqqisuu danda'u. Sanaan booddee
isa fagoo ofirraa faccisuun rakkisaa miti. Tooftaa qabsoo nu gidduu jiru nu harkaa maqsuu kan danda'u warra nu gidduu jiru. Hattuu wajjiniin yoo waan si jalaa badde hin barbaadda ta'e hin argattu. Sababni isaayyuu faana sirraa miliksa. Faana garaati waan bade sana argachuu dandeessurraa si miliksa. Kanaaf Oromoon tokkoomuu kan danda'u. Oromoon siyaasa isaatti milkaa'uu kan danda'u. Warreen farra tokkummaa isaa ta'e kana dursee yoo of keessaa buqqisedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo yaadawwan hanga yoonaatti caqasaa turtanirraa waan hubattan qabdu jenneetu abdanna. Isin maal jettan? Tokkummaan Oromoo hawaaru jechaa sagantaa har'aaf qopheessine kanumaan goolabna. Torban dhufu walitti deebina. Kan qopheessee Abdii Waaqayyooti. Isin biraan gahuun kan isin waliin ture immoo an Iftuu Galataati. Nagaa Rabbii keessa tura. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.